kiristaanii jannatan seenne si kannu Wangeela keessatti akka wangeela keetiitti akka kiristaanonni garte raajoonni garte akka jannatan seenne si kannu raajii nama biyya lafaarra jiru masaalatti hundinuu iyyuu tufaafa. Kamaatoo as keessa jedhe inni illee yoo barbaachisaa taate warra raajii sobduu. La ilaha illallah warri san okay si gaafadha raajii sadii naayime raajii masadi qofa qofa raajii sadii naayime eenyu fa beekta qofa sirraan katabadha eenyu fa raajii tokko raajii masarat iyyuu ammaasoo iyyuu geetaawun jarri sadeen kun raajii dhugaati moo raajii sobdu ragaan siraa barbaade. Nu raajii dhugaati jennee fudhannaa garuu fudhannaa miti ani kafeeteen fudhatin ani raajii sobdu jedheetiin beeka ati raajii dhugaati jettee an ragaan si kannaati ragaan akka nu dandeessa. An raajii dhugaati jedheen fudhadhe. Maaliin fudhatte ragaan akka nu dandeessa? An fakkeenyaaf tokko hattuun ani waan naa gaariidha jedhee fudhata hattuun waa hattuun tokko ejjuun ejji naa gaarii jedhee haa qunnamti salaatiin godhe amin jooyin jaa rahaan godhaa waa takka hin barbaadu ana manaa jedha sirriidha. Sirrii miti mi? Ani wanti itti amanu gaarummaa waan harka isaanii raajii sobduu fi raajii dhugaa waanuma takka ta'e itti adda baaftuun qofa naa himu. Raajii sobduu jechuun akka raajii sobduu jechuun wanta ho'i raajii nama himee amma fakkeenyaaf sooretti bara dhufu waan dhina dubbateera bara dhufata Ameerikaa baata yoo naan jedhee raajii nara dubbatee bara dhufu Ameerikaan baane jara kana keessa warri jedhu jara kana keessa warri kas jedhu hin jiru. Rajan jara kana keessa raajiin isaa raajii hin jira garuu wanti isaan jedhan sun kanaafuu jarri kijibduudhaa mi jarri hindi diiballaan dhuga jettee amantii jarri kun raajoota raajii dhugaati wanti isaan jedhan tasumaa kan hin raawwatamne boqonnaa sanin si dubbisaa qoy jarri kun raajii maqaa Yesuus raajiin hin raawwatan moo raawwatan raawwataniirani maati waasi manaa bitu yaa goobati mee hin didin tasgabbaay sammuu ta'eeti deebii waan yaada gartee qilleensa irra hin deemin raajii masarat gartee afaan haaraa ni dubbata moo hin dubbatu ni dubbata maqaa Yesuusiin gartee hafuurota hamoo ni baasa moo hin baasu hafuurota hamoo illee hin baasa aangoo adda maqaa Yesuusiin hojjeta moo hin hojjetu Yesuus Kiristoos narraa fagaadhaan isin hin beeku yaa kijibdoota jedhee reebu moo reebu? Yaa kijibdoota yaa warra hammeenya hojjetanii jedhee. Hamoo jechuun waanni san hamoon san waanni hamtuun san maal fa'a? Warra maqaa keetiin akkana dalagne eenyu gaar kana dinqii adda addaa raawwanne. Seetana baasuun hammeennaa. Kunoo Yesuus ni reeba moo reebuun jedhe guyyaa boru. Ustaz de sheexana baasuu hammeenyaa miti cabaa fayyisuun hammeenyaa jarri Yesuus itti dhufee warri dinqii kana hojjetan moo hin hojjenne warri san guyyaa Yesuus reebu san jarri san hojjete moo hin hojjenne. Jarri kun warri Yesuus ani sin beekuuf gartee fuula koo dura deemaa jedhee reebu Yesuus gartee kallattumaan guyyaa san ifatti. Yaa warra hammeenya hojjetan ammatu maal hin beeku hammeenya jechuun hammeenya jechuun maal fa'aa hojjetamee isaan hammeenya san maal hojjetan? Maal hojjetan ree isaan hammeenya maqaa Yesuusiin na dhaggeeffatu maqaa Yesuusiin hafuurota hamoo baasan moo hin baafne jedhe san. Baasaniiran. Waan isan fokkottuudha jedhee reebe moo reebne Yesuus Kiristoos waan hamtuudha jedhee. Yesuus Kiristoos Yohaannisiin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jara gartee warra raajii sobduu tana jedhee raajota sobduu maqaa kootiin baay'ee dhufa jedhee moo hin jenne Yesuus. Namoonni baay'een yaa gooftaanu maqaa kan keetiin. Yaa gooftaa dhaggeeffadhu si gaafadha. Yaa gooftaa warri Yesuus hin jedhu Islaama moo Kiristaana? Kiristaana isin gooftaa beektanii jechuudha. Akkasii dhaggeeffadhu kan waan maal yaa gooftaa warri Yesuus hin jedhu Islaama moo Kiristaana? Sila Kiristaan. Maqaa Yesuusin ba'ii Yesuusin wixaa jedhee wanni itti iyyuu Kiristaana moo Islaama? Walaa Kiristaana wixaa jedhee sheexan keessaa yaasa. Warri reebamu kan warri Yesuus reebu san warra Islaamaati moo warra Kiristaanaati? Warri Yesuus reebu.
reebuuf ta'u guyyaa sana guyyaa isa dhumaa sana reebuuf ta'u Warri islaama Yesuus moo reebu. kiristaana. Warri Yesuus na dura ija koo duraa deemaa jedhee reebu sana islaama moo kiristaanota kana. Kiristaanota Jedhi ka. kiristaanota ta'eef Yesuusitti Ameen. amananii